Amalli fi gaaddidduun nama faanaa deemte akkuma jedhu Oromoon garii shororkeessaa shanee gocha badii Itoophiyaa keessatti amaleeffate Keeniyaa naannawa Marsaabiitii fi Isiyooloo jedhamuun waamamtu keessatti raawwataa tureera. Naannawa Marsaabiitii fi Isiyooloo jedhamu keessatti meeshaa waraanaa fi maallaqa saamee kuusuun naannichi nagaa akka hin taane taasisaa turu miidiyaan Keeniyaa KNT News jedhamu gabaaseera. Kanumarraa ka'uun tajaajilli poolisii biyyaalessaa Keeniyaa akka lakkoofsa warra Awurooppaa gurraandhala 3 bara 2024 garicha irratti tarkaanfii fudhachuuf opereeshinii Oondoo Jaangilii jedhamu gaggeessuu kan eegale yoo ta'u tarkaanfiin garicha irratti fudhatamaa jiru cimee itti fufaa akka jiru ibsameera. Dursaan garee poolisoota biyyaalessa Keeniyaa garicha barbadeessaa jiraachuu himuun tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufaa jedhaniiru. This group has established transnational criminal syndicate whose activities portend to Gareen kun yakka daangaa ce'aa raawwachaa jira. Gochi garichaa birmadummaa Keeniyaa kan miidhudha. Keeniyaa keessaa gareen shanee Gammachuu Abbooyyee fi itti aanaa isaa Huseen nama jedhamuun durfamaa jira. Namoonni kun gocha seeraan alaa Keeniyaa keessatti kanneen qindeessanidha. Humni nageenyaa Keeniyaa kun bakkeewwan garichi keessa socho'aa ture to'achuun kaampiiwwan 14 leenjiin itti kennamuu fi wiirtuuwwan qorichoota sammuu namaa adoochan itti qindeessan barbadeeffamuun gabaafameera. Kaampiiwwan garichi qorichoota sammuu namaa adoochan qindeessuuf itti fayyadamu keessaa tokko wiirtuu Malkaamalee jedhamu yoo ta'u poolisiin Keeniyaa kaampicha to'achuu beeksiseera. Kaampicha keessattis meeshaalee waraanaa fi meeshaa maallaqa sobaa ittiin maxxansu argamuun ibsameera. For a long time it has been an open secret that yeroo dheeraaf naannichatti baala sammuu namaa adoochuu oomishu daddabarsa namoota seeraan alaa keessatti hirmaachuun garichi yakka raawwataa tureera. Meeshaa waraanaa seeraan alaa meeshaa kontiroobaandii hedduu kuuseera. Tarkaanfii fudhatamaa jiru miseensonni shanee hedduun to'atamu KTN News gabaaseera. The operation has actually been very successful. Tarkaanfii fudhatameen milkaa'inoonni argamaniiru. Garichi duraan sochii hawaasaa naannicha danqaa ture. Konkolaatota dabalatee mootorsaayikiliidhaan naannicha jeeqaa turan. Miseensonni garichaas to'annoo jala oolanis jiru. Mootummaan Keeniyaa tarkaanfii fudhachaa jiru cimsee itti fufuun garicha naannowicha keessaa baasuun nagaa waaraa lafa qabsiisuuf xiyyeeffannoon kan hojjetu ta'uu gabaasichi addeesseera.